Jirra jirtuu kabajamtoota hordoftoota Oromoo Ispoortii. Nageenyi keenya kan jaalalaa garaa fi laggeen qaxxaamuree bakka isin jirtan hundatti isin haa gochaa. Odeeffannoo ispoortii keenya irraan tanaatiin tapha galgalaa irraan tanaa Arjentiinaadhaa fi Kirooshiyaa gidduutti gaggeeffamuudhaaf deemaa jiruu fi tapha kanarratti waa'ee Messi bal'inaan kaafamaa jiraachuu akkasumas waa'ee Luukaa Moodriich bal'inaan kaa'aa jiruu fi taphattoonni urjiin biyyattiin ni qabna ja'an kun tapha waancaa addunyaa kana booda irratti deebi'uu dhabuun miirota gaddaa ta'uudhaan baay'inaan kan kaafaman hoggaa ta'u eenyutu seenaa isaa qalama warqiitiin barreessee galgala kana deemaan ammoo gaafilee namoota hedduu fi kallattii bal'aadhaan kaafamaa jiru. Kanarratti qabxiilee dhaggeeffachuu qabdan jennu bal'inaan haala gaariin qabannee isin harkaa qabna. Hanga dhumaatti nu hordofuun dagatinaa. Odeeffannoo keenya isa biraatiin ammoo tapha galgala boruu gaggeeffamuudhaaf jiru kan Moorokoo fi Firaansii haala addaatiin eegamaa jiru. Hiriyoonni lamaan Kiliyaan Impembeedhaa fi Ashraf Hakimiin haala addaatiin yeroo walitti qoosan miidiyaa hawaasaa gubbatti kan argamaa jiru ta'us qophiin Moorokoon gammachuu kanaan taasisaa jirtus gamanumaan qalbii addunyaa hawwataa jira. Kanarrattis wanta gurra isin buusnu walitti qabannee harkaa qabna. Nu faana bu'uun ammoo hin dagatinaan afeerraa keenya. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo ispoortii guyyaa guyyaan nuti qabannee isinii dhiyaannu argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa jechaa hamilee keenyaaf akkasumas nu jajjabeessuudhaaf laayik koomentii sheer akka gootan isin gaafachaa gamanumaan bal'ina odeeffannoo keenya qabannee dhufneetti isin dabarsina. Isinis ammoo miira deeggartummaatiin nu faana bu'aa gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Waancaan addunyaadhaa 2022 Qatar qopheessitee dilbata dhufu goolabama. Biyyoonni afur walakkaa xumuraatiif kan darban hoggaa ta'u Arjentiinaa fi Kirooshiyaa, Moorokoo fi Faransaay gidduu isaaniitti tapha guyyaa irraan tanaatii fi guyyaa boruu taphatamuun kanneen isaan keessaa moo'atan waancaadhaaf walitti dhiyaachuudhaaf taphatanii. Moorokoon Afrikaa irraa, Arjentiinaan ammoo Laatiin Ameerikaa irraa, Faransaay fi Kirooshiyaan ammoo ardii Awurooppaa irraa sadarkaa kanarra kan ga'anii. Taphaarra galgala Arjentiinaa fi Kirooshiyaan waliin taasisan waancaaf darbuu qofaa miti kan akkaan haalaan eegamu isa taasisaa jira. Gareen biyyoota lamaanii taphataa addunyaa irratti gurra guddaa horate kan of keessaa qaban hoggaa ta'u Arjentiinaan Lionel Messi hoggaa qabdu Kirooshiyaan ammoo Luukaa Moodriich qabdi. Lameen isaaniiyyuu Lionel Messi fi Luukaa Moodriich galgala qabsoo jabaan kan isaan eeggatu hoggaa ta'u lamaan isaanii badhaasa kubbaa miilaa addunyaa irratti guddaa ta'e baalaandoor mo'atanii jiran. Lamaan isaaniitu lakkoofsa 10 uffatu. Lamaanuu qilleensaa fi dursaa taphattoota garee biyya isaanii hoggaa ta'an lamaanuu waancaa addunyaaf dhiyaatanii warra mo'amanidha. Lamaanuu osoo soorama hin bahin kophee kan hin fannisin hoggaa ta'u xumura waancaa addunyaa irra ga'anii waancicha kaasuudhaaf carraadhuma isaanii ta'eeti carraan kun eegamaa jira. Lamaanuu waancaa addunyaa bara 2022 kana irratti biyyi isaanii taphoota ramaddii nusaa xumura irratti akka mo'atanii as ga'aniif gahee addaa bahanii jiran. Tapha xumuraa walakkaa waancaa addunyaa 2022 kana booda ammoo taphattoota ciccimoo kan dorgommii kana fakkaatu irratti arguun waan ta'u hin fakkaatu. Amma kilaba Faransaay guddicha Paaris Saint-Germain keessa taphataa kan jiru Messiin waggaa 35 kan guute hoggaa ta'u kilaba guddicha Ispeen taphachaa kan jiru Moodriich ammoo waggaa 37 dhaqqabee jira. Kanaaf isaan keessaa waggaa 4 booda waancaa addunyaa 2026 irratti keessummaa kabajaa ta'anii malee hamballii garee biyya isaanii ta'anii istaadiyooma keessatti arguun hin danda'amu. Seenaa kubbaa miilaa lamaan isaanii maal fakkaata jedhamuun odeeffannoo ba'aa jiruun taphni xumuraa walakkaa addunyaa waancaa addunyaadhaa 2022 kun Messiidhaaf walumaa galatti tapha isaa 102ffaa hoggaa ta'u kun taphoota inni kilabaa fi biyya isaa firiiree hundeef keessaa qaba. Kana keessatti ammoo gooliiwwan 790 lakkoofsuudhaan kubbaa miilaa 339 mijjeessee kenne. Seenaa kubbaa miilaa Luukaa Moodriich garuu akka kan Lionel Messi kanam sirnaan galmaa'ee argachuun rakkisaadha. Turtii isaa Kirooshiyaa fi Buusiniyaa keessatti kilaboota Zaagbaar, Ziriski Moostarii fi Zaabriks keessatti sirriitti hin galmoofne. Jarri lamaanuu baalaandoor kan mo'atan ta'us Messiin si'a 7 kan mo'ate hoggaa ta'u Moodriich garuu bara 2018 yeroo takka qofa mo'ate. Moodriich chaampiyoon liigii Awurooppaa si'a 5 yoo mo'atu Messiin ammoo si'a 4 mo'ate.
Jarri lamaan waliif ba'an kun galgala kana waliin si'a 27ffaadhaaf kan waliin taphatanii. Kana keessaa 22 Ispeen laa ligaa keessatti morkii El Clasico irratti si'a 22 walitti kan dhufan hoggaa ta'u Modric kilaba Real Madrid bakka bu'een Masiin ammoo Baarsalonaa waliin ta'uudhaan waliin taphataa turan. Yeroo El Clasico kana irratti walitti dhufuun irratti Modric si'a 12 hoggaa mootu Masiin ammoo si'a 9 moote. Kan nama gaddisiisu garuu taphattoonni kunniin lamaan waggoota dhufan keessa soorama ba'u jaamee eegamaa jira. Masiin jiraachuu Arjentiinaaf gaariidha jaamuudhaan maqaan isaa kan kaafamu hoggaa ta'u tapha xumura walakkaa Arjentiinaan Kirooshiyaa waliin gootu keessatti Lionel Masiin argamuun carraa addaati jechuudhaan taphataan sarara ittisa Arjentiinaadha Niikolas dubbateem. Arjentiinaan akka sadarkaa kanarra qaqqabduuf kan taasisu Masiidhuma waan ta'eef ammallee carraa garee isaanii akka cimsu dubbatee ture. Inni yeroo hunda akkuma kanaadhaa jechuudhaanis dinqisiifannaa qabuuf Niikoolaas kan ibsu hoggaa ta'u inni nuuf dursaa fi gaggeessaa garee keenyaatiin inni nama nu jajjabeessuudhaaf daran akka jabaannu nu onnachiisuudha jechuudhaan kilaba isaa keessaa taphattoonni Masii faarsanii. Kirooshiyaan seenaa caaluu hojjechuu feetii jaamaa kan jiru gama biraatiin ammoo biyya Awurooppaa uummata miiliyoona 4 hin guunne qabdu Kirooshiyaan Arjentiinaa mo'achuudhaan waancaa addunyaaf dhiyaatte walitti aansuudhaan seenaa hojjechuu barbaaddi jechuudhaan leenjisaan garee biyyattiidhaan Daalaatook Daalik dubbatam. Nuti amma gareewwan filatamoo addunyaa 4 keessaa tokko taanee jirra. Kun ammoo Kirooshiyaadhaaf milkaa'ina addaatiin waancaa addunyaa 2 irratti walitti aansuudhaan garee 4 filatamoo keessaa tokko ta'uun waan guddaadha kan jiru hoggaa ta'u. Nuti amma kana caalaa milkaa'uu barbaannam. Garee Arjentiinaa biyya cimaa fi sodaachisaa ta'e Lionel Messi of keessaa qabu waliin taphannam. Isaan waan hedduudhaaf kaka'aniiru Kirooshiyaa caalam yeroo kanatti dhiibbaa jala jiru. Taphaarraa kanaaf Arjentiinaan sababa addaatiin Maarkos Kaawunaa fi Gaanzolos Moontey malee kan hiriirtu hoggaa ta'u Niikoolaas garuu ni dhufa jaamee eegama. Haa ta'u malee Aangeela Olmaariyaa fi Roodrigo Di Paawul har'a miidhamarraa dandamatanii kan hiriiran kan eegamu hoggaa ta'u gareen Kirooshiyaa gama biraatiin taphataa miidhamaanis ta'e adabbiidhaan dhorkame tokko waan hin qabneef humna guutuudhaan hiriiram. Gareen biyyoota kanneen lamaanii waancaa addunyaa irratti yeroo walitti dhufan kun sadaffaa hoggaa ta'u kan jalqabaa tapha mootanii darbuu bara 1998 walitti dhufuudhaan Arjentiinaan takkaa fi duwwaadhaan yeroo mo'attu waancaa addunyaadhaa 2018 Raashiyaatti qophaa'e irratti ammoo Kirooshiyaan 3-2 Arjentiinaa mo'attee turte. Seenaa kubbaa hedduu isaanii jiru akkasumas sadarkaa taphattoonni kunniin irra jiru wajjin wal qabsuudhaan taphni galgalaa irraan tanaa Arjentiinaadhaa fi Kirooshiyaa hedduutti gaggeeffamu abdii guddaan eegamaa jira. Eenyutu injifataan kanuma waliin garru ta'a. Guyyaa biroo immoo haaluma wal fakkaatuun taphni cimaan Ashraf Hakimii fi Kiliyaan Impembe gidduutti gaggeeffamuudhaaf haala addaatiin eegamaa kan jiru hoggaa ta'u taphattoonni lamaan kilaba tokko keessa PSG waliin taphatanii fi hiriyummaa gaarii qabaachuudhaan maqaan isaanii addunyaa irratti kaan Hakimii fi Impembeen galgala boruu haala addaatiin taphni isaan gidduutti gaggeeffamus abdii guddaan eegamaa jira. Taphattoonni kun gara fuula miidiyaa hawaasaa isaaniitiinis yeroo walitti qoosan kan mul'atu hoggaa ta'u kun biyyattiin si dabalam kun ammoo dhukkeensa irraa kaasee jechuudhaan haala addaatiin miira nama hawwatuun qoosaalee adda addaa kallattii adda addaatiin walirratti yeroo dhageessanis bifa addaatiin mul'ataa jira. Taphattoonni akka malee walitti dhiyeenya qabaachuun isaanii haala addaatiin himamuu fi hojii kana keessatti ammoo injifachuun Hakimiidhaaf seenaa guddaa ta'uudhaan haala addaatiin kaafamaa jiruuf miira addaatiin eegamu kunis sadarkaa guddatti bal'inaan xiyyeeffannoo addaa harkatee eegamaa jira. Kanama bu'uura godhachuudhaan biyya Afrikaa yeroo jalqabaatii fi sadarkaa kanaaf geesse Moorokoon daandiin qilleensa biyya isiidhaa balalii adda addaa 30 deeggartoota gara Qatar Do'aatti imalchiisuudhaaf jiraachuu beeksisee jira. Daandiin qilleensa Moorokoodhaa balalii addaa 30 deeggartoota garee biyyoolessaa Kaasaablaankaa magaalaa isaanii guddittii irraa gara Dohaatti imalchiisuudhaaf qophii ta'uu himam. Daandiin qilleensaa Ayer Moorokoo jaamuudhaan beekamu kun akka himetti deeggartoota garee kubbaa miilaa biyyoolessaa balalii adda addaa 30 Kaasaablaankaa irraa gara Dohaatti kan imalchiisu ta'uu ifa kan godhe hoggaa ta'u Moorokoon biyya Afrikaa tapha walakkaa xumura waancaa addunyaa 22ffaaf darbuudhaan seenaa daleedee hoggaa taatu boru galgala sa'aatii 4 irraa eegalee garee biyyoolessa Faransaay waliin xumuraaf darbuudhaaf falmii cimaa akka taasistuutu
eegamaa jira. Gamanumaan qophiilee taasifamaa jiru haala addaatiin xiyyeeffannoo guddaa Moorokoon argachuu fi cimina taphattoota biyya Faransaay wajjin taphni galgala boru taasifamus miira addaatiin eegamaa kan jirudha. Taatee tapha kanaa wajjin wal qabateen hanga boruutti dhagayaman haarayaa fi akkasumas injifannoo tapha Arjentiinaa fi Kirooshiyaa irratti bal'inaan odeeffannoo keenya itti aanu keessatti walitti deebinaa nu hordofuun dagatinaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun isaa tanaaf qabannee dhufnee hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatooma jechaa oduu fi sagantaa itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabaadha.